Kun qophii raadiyoo Finfinnee torbanitti guyyaa tokko gaafa kibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti isiniif tamsa'udha. Bakka irraa nu dhaggeeffachaa jirtan hundatti nagaan keenya isin haa qaqqabu dhaggeeffatoota keenya ashamaam. Har'a hagayya 15 bara 2017. Sagantaan keenya har'aa qophii addaa dhimma seenaa qabsaa'ota Oromoo irratti xiyyeeffatu harkaa isiniif qabna. Keessummeessuun kan isin faana turuu Andaraara Daadhiiti. Dursa gara oduu gurguddoo torbanitti isin dabarsa. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya oduu gurguddoo torbaniin isin dhageessisa. Kan isiniif dubbisu an Odaa Sabaati. Embaasiin Ameerikaa torban kana karaan Finfinnee irraa gara Jijjigaa deemu waan cufameef lammiin Ameerikaa akka of eeggannoo godhan ibsa baasee jira. Lolli cimaan uummata Oromoo fi Somaalii gidduutti naannoo Baabilleef Hararitti ta'aa waan tureef waraanni mootummaa Itoophiyaa karaa cufee jiraachuus miidiyaan adda addaa ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa himannaa malaammaltummaan nama 50 ol kan hidhe yoo ta'u qabeenyi isaaniis akka hin sochoone ugguree jiraachuu odeeffannoon Afrikaan News irraa arganne ni mul'isa. Namoonni hidhaman kunniin mootummaa biyyattii keessatti iddoo garaa garaatti hojjechaa kan turan ta'uunis ni yaadatama. Baqattootni Itoophiyaa fi Somaaliyaa akka galaana Yemenitti naqaman ta'an jedha CNN. Namootni ceesaa turan waraana Yemen yeroo arganitti bidiruu baqattootni ittiin imalaa turan beekaa galagalchuu isaanii warri balaa kana irraa hafee himanii jiru. Bidiruun baqattoota galaafatte kunis baqattoota biroo fiduuf gara Somaaliyaatti deebiteetti jiru. Riphee loltootni Sudaan Kibbaa magaalaa duraan irraa buqqifaman Paakaak deebisanii to'achuu isaanii ibsan. Magaalaan Paakaak magaalaa daangaa Itoophiyaatti dhiyaatu ta'uu fi iddootti riphee loltootni leenji'aniif hidhatan turte jedha Sudaan Tiribuun. Kibbi Sudaan walabummaa ishee argattee waggaa 2 booda fonqolcha gaggeessuuf deeme jechuun pirezidaantiin biyyattii Salvaa Kiir itti aanaa isaanii Riek Machaariin aangoo irraa buusuun wal qabatee gara wal waraansa hamaa keessa kan seente. Filannoo Keeniyaa bara 2017 irratti dura ta'aa paartii Jubilee kan ta'an Uhuru Keeniyaataa marsaa lammaffaaf mo'achuun isaanii beekame. Filannoon kun kan gaggeeffame gaafa hagayya 8 bara 2017 yoo ta'u, boordiin filannoo biyyattii bu'aa filannoo waliigalaa pirezidaant Uhuru Keeniyaataa sagalee 154 qabxii 27 argachuun mo'achuu fi dura ta'aan paartii mormituu naasaa obbo Raahilaa Odingaa ammoo 144 qabxii 74 argachuu isaanii gaafa hagayya 11 ture kan labse. Haa ta'u malee dura ta'aa paartii mormituu biyyattii beekamaa kan ta'anii fi hidhamaa siyaasaa biyyattii kan turan obbo Raahilaa Odingaan paartiin isaanii bu'aa filannoo labsame kanatti kan waliif hin galle ta'uu fi sagaleen isaanis hatamuu dubbatanii jiru. Erga bu'aan filannoo kun lakkaa'amuu eegales biyyattii keessatti mormii jabaan dhalate lubbuun namoota kurnootaan lakkaa'aman darbuuf sababa ta'eera jechuun BBC, Al Jazeeraa fi sabaa himaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Atileetiin Oromoo Muktaar Idris wal dorgommii atileetiksii addunyaa bara 2017 Loondonitti gaggeeffamaa jiru irratti fiigicha meetira 10,000 tokkoffaa ba'ee injifatee jira. Dorgommii kana irratti atileetii beekamaa dhalataa Somaalii lammii Ingilizii kan ta'e Mo Faraan irratti hirmaatee kan ture yoo ta'u, wal gargaarsa Muktaariif yoomiif qajeelchaa taasisaniin Mo Faraa dadhabsiisuu danda'anii jiru. Mo Faraan lammaffaa ba'uun xumure, yoomiif qajeelcha ammoo garaagarummaa maayikiroo sekondiin durfame sadarkaa 4ffaan xumuree jira. Haaluma wal fakkaatuun wal dorgommii fiigichaa meetira 5,000 kan dubartootaan atileetiin Oromoo Almaaz Ayyaanaa atileetii Keeniyaa Helen Obiriitti aanuun sadarkaa 2ffaan xumurtee badhaasa meetii argattee jirti. Sadarkaa 3ffaan kan xumurte ammoo lammii Neezerlaand Siifan Hasan turte. Egaa kanarraaf qindeeffanne oduu gurguddoon torbanii haga kana ture. Kuusaalee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa waan hubatamu yoo jiraate
qabsoo fi warraaqsa mirga abbaa biyyummaa saba Oromoo kabachiisuuf godhamu keessatti ilmaan Oromoo hedduutu hirmaate. Haqa mirga biyya saba isaanii kabachiisuuf kan wareegamanis ilmaan Oromoo hedduudha. Wareegamni kafalame kun akkasumaan kan qisaasame miti. Mul'ata sabichaa dhugoomsuuf riqicha jabaa ta'ee jira. Ededuma dararaa dhiittaa fi roorroon sabicha irratti karaa kallattiif alkallattiin jabaachaa deemu qabsoon dararaa kana ofirraa fonqolchuun haqa ofii kabachiisuuf godhamus jabaachaa hamilee horachaa fi tooftaa jijjiirrataa sadarkaa irra ga'ee jira. Falmaan addaan hin cinne wareegamnis akkasuma. Dhimma kana akkasumaan kaasne miti. Akkuma yaadatamu seenaan qabsaa'otaa fi wareegamtoota Oromoo maal akka fakkaatu hayyuu Oromoo dhiyeenya kana boqotan obbo Eda'oo Odaa Booruu waliin yeroo garaagaraatti gaaffiif deebii taasifnee turre. Irra deebiin qindeessinee akkasiin dhageessifnu waadaa isiniif gallee guutuuf har'a keessaa tokko qabannee dhiyaanneeti. Guyyaan wareegamtoota Oromoo maaliif kabajama? Obbo Eda'oon qabsaa'ota Oromoo eenyufaan beeku? Kanneen isaan beekan kunis seenaa akkamii qabu? Deebii isaaf gara qophichaatti isin dabarsa. Gaaffiif deebii kana kan waliin taasise Daraaraa Daadhiiti. Egaa ammas Eda'oo Booruu sagantaa April 15 maaliif kabajnaa ishii jedhu irratti namoota keenya namoota darbanitti yaadachuuf qabannee dhiyaanneerra. Obbo Eda'oo atis ulfaadhu galatoomi yeroo keetivistiin jedha. Gaafiin ani sii kaasu dursee April 15 guyyaa gootota Oromoo jedhee Oromoon kabajaa maalirraa ka'a kuni? Dura galatoomi guyyaa kana wareegamtoota Oromoo kana yaadattee dhalanni dhufus kan jirus kan keessa darbes akka yaadatu kan dhufus akka miidiyaa neetworkii uumte kanaan akka dhaga'u godhuu keetii fi dhiiga nama uummata ofiitiif du'ee wareegamee kana yaaddetu kan madattuu na gaafachuun kee atis galata qabdaa. Lubbuun nama keenyaa kan sababa Oromootti mirga ofii bilisummaa walabummaa uummata keenyaaf jedhee manaa bahee du'e dhume kana hunda yaaddee kana gaafachuu keetiif baay'ee galateeffadhaa. Haa ta'u nama baay'eetu dhumee ammas guyyaa goototaa jennee maquma nama hamma ta'ee kan hoo ibsinu kan kana keessa haati hundi uummata Oromootiif hin duune jechuu keenyaa miti. Hamma beeknu hamma ijaan argine hamma wal kan dhalootan kan naannoodhaan akkaataa ta'e wal beeknee maqaa isaanii mataa kiyya keessa waan jiruuf kan dubbadha malee uummanni Oromoodhaa gootni Oromoodhaa kan lafa lafatti harca'ee hafee seenanii fi barree halakkaa'u. Kanarratti garuu guyyaa waan kana hoon ibsu warrumaan ani maqaa dha'u kana duwwaa akka gootaa akka jagna Oromoo goonee waan kaafne kaan akka irraanfannetti yookaan akka gootummaatti akka kan lubbuu isaanii nama uummata Oromootiif dabarsanii kenniniitti akka irra dabarre godhee namni dhaggeeffatu akkasitti akka nu lakkoofne yaadachiisuun gaarii jedheetini. Gaafii teessii deebisuudhaa fi guyyaan gootota Oromoo jedhamee Eebla 15 lakkaa'amu kuni wanni irraa ka'e dura hoggana adda bilisummaa Oromoo kan jedhu kanaan namoonni wal'aansoo calqaban keessaa hoggantoota keessaa namoonni karaa wal'aansoodhaa biyya keessa lolarraa itti walgayiidhaaf itti deddeebi'anuu timjii biyya Somaaliitii fi biyya Oromoo jidduutti wareegamantu jira. Guyyaan achirraa dhaabbatee lammaffaan morsi dinqaa bara baraan haa ta'u malee ji'uma san keessa ammas jagnoonni Oromoo bakka Shinniga jedhanitti gammoojjittis kan ammas bara 2006 dhumanis waanuma kanaa fi akka tasaa walirra bu'ee guyyaan sun caalaa mirkanaa'uu dhufee haa ta'u dura calqabu garuu dirree adda bilisummaa Oromootti calqabanii waan kana guyyaa goototaa jedhanii kan kaasan hoggantoota adda bilisummaa Oromoo kan dhuman sanirraa ka'eetii maaliif ayyaaneffama hoo jedhame immoo hundumtuu guyyaa wareegamaa qaba. Kiristaanni qaba, Islaamni qaba, sabni wal'aansoodhaaf ka'e qaba, akka biyyoolessaattis qabu, akka addunyaattis himarraas deejjefaa jedhanii qabu. Kun waanuma jiru waa'ee maaliif barbaachise yoo jedhani tokkoffaa yaadannoo uummata warra jagnoota yookaan gootota nu dhuman isaan yaadan. Lammaffaa dhaloonni akka isaan isin irraanfatan akka isaanittis immoo kan uf dabarsee lubbuu saba ofiitiif biyya ofiitiif birmadummaa ofiitiif kennu seenarraa akka baruuf kanuma. Garuu akkaataan isaa dura maalirraa ka'e yoom calqabe hoo jenne Eebla 15 kana keessa hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo kan turan walgayii wayiitiif utuu deemanuu yookaan otoo galanuu timjii biyya Oromootii biyya Sumaalee irratti gantoota mootummaa Sumaaleetii irraa baateen rukutamanii warra
akka baandaatti yookaan akka shiftaatti lakkaa'amtu waanuma lubbuu namaa balleessuudhaaf karaarra deemtuun meebii mootummaan dargii keessa jiraachuu hin danda'a. Mootummaan Somaalee definitely keessa hin jira. Maaliifin walummaa Oromoo kan jiru sana mootummaan Ziyaad Baaree fudhanne haa 1980 keessatti yookaan akka Habashaatti 72tti akka Faranjiitti bara 80 keessa biiroo adda bilisummaa Oromoo Ziyaad Baaree hayyame haa banamu malee hamma sanitti bilisummaa Oromoo kan jiru mootummaan Somaalee hin fudhanne. Kanaafuu Oromoo kana yookaan Oromoo kan immoo duuchaa Oromoo bilisummaa Oromoo wal'aansoo godhamu kanan barbaanne maaliifin mootummaan Somaaleef bal'isuu barbaadaaf. Anyway guyyaan kun kan irratti ka'e gaafa kanatti dura ta'an adda bilisummaa Oromoo kan ture Magarsaa Barii maqaa waraanaa Bariisoo Waabeeti. Bariisoo Waabee kan ammoo Magarsaa Barii kun maquma ofii maqaa abbaa kaakiyyuu fi abbaa ofii onnoo godhe malee waan biraa baay'ee onneen jenne Magarsaa Barii yookaan maqaan adda bilisummaa Oromoo maqaan bosonaa Bariisoo Waabeeti. Magarsaa Barii jedhama. Kun immoo Gadaa Gammadaati. Gadaa Gammadaas immoo maquma abbaa akaakayyuu fi abaabayyuutti onnoo godhe malee waan biraan goone Damsee Tacaanaati. Political science graduateedha. Damsee Tacaanaa. Damsee Tacaanaa jechuun immoo ilma adaadaa Kabbadaa Damsee jedhama. Kabbadaa Damsee immoo biyyuma keessatti mana dhaatu jirru matolaqaa Iggazuu Waaqee Kabbadaa Damsee Muhee Abdoo Gazaan Kaasaahun jaarraa kana hojirra shaname inni immoo mana hidhaati. Isaan warra fiildii dun ta'in warra nammas hidhee kun. Warra fiildii warra Eebili 15 yookaan Maaziyaa 15 April 15 guyyaa goototaa jedhame kun garuu akkuma sitti hime kana dura ta'aa adda bilisummaa Oromoo kan ture Magarsaa Barii Damsee Tacaane Abbaa Xiiqii yookaan immoo Abboomaa Mitukkuu Waaqoo akkanumatti immoo duraan humna qilleensaa Itoophiyaa keessa kan ture Iggazuu Bantii booda achi dhiisee Midir Baabur kan jedhan bira galee ture Jibuutirraa deddeemee nama waan guddaa booda diteelii isaa keessa garraa jagna Oromoo keessaa tokko isa Iggazuu inni gaa Iggazuu Bantii jedhama. Abbaan Xiiqii Abboomaa Mitukkuu Waaqooti. Doorii Bariiti. Doorii Barii immoo maqaan waraanaa Iggazuu Bantii jedhama. Falmataa Umar yookaan immoo Caccabsaa jedhama. Faafam Dooyyoo kan jedhamu jira. Jara kanan beeku ani. Falmataa Faafam ijaan dhagarre. Irraanaa yookaan Qacalee Dhiinsaas ijaan dhagarre. Warri ani beeku warran karaan duratti ijaan hojjetanii. Kanarra gaa Dhaddacha Boroo fi Dhaddacha Mul'ataa kan jedhamu jiru. Kan Marii Galaan kan jedhamu jiru. Ijoolleen lama immoo warra san karaa masakkan kan turan dhalatuma Oromoo ijoollee yaangii kan turan warri dhuman jiru isaan maqaan beeku. Kana guyyaa kana dhuman jarri kun. Haa ta'u gaafiin anillee yaadni koo nama kana maqaa isaanii kaasuu baayogiraafii isaanii hammam isaan beeknaa hammam namni isaan beekaa jechuudha fi mee waa'ee Magarsaa Barii nutti himi hammam beekta? Magarsaa Barii ani kanan arge kanan wal bare Shaggaritti. Shaggaritti inni business administration BA almost graduate godhuudha ta'uu wal barre. Barri kunis 1961 akka Habashaatti 1969 akka Faranjiitti 1969 in European 1961 akka Habashaatti. Barri kun bara Xilaahun Gizaa faa du'an ajjeefaman jechuudha. Naannoon suni naannoo Qullubbii Gabreel jedhanii namni ayyaanaaf olii gadi fiigu ture. Naannoo sanitti honnete akkin itti wal bare immoo bara san Abbaa Diinaa Police College kan jedhamu amma booda kunoo karaa Leetsaa Hospital kan jedhamu Abbaa Diinaa amma immoo Xoor Haayil hojjetti natti fakkaatti dargiin Tigireetii fi dargiin durii jechuudha. Whatever name they have. Anyway achi dura bakka sanitti waraana manni san galeetanii gaabbe galuu kootiin gaabbe kanan gales immoo gargaarsa namaatiin. Tokko namicha IPRT liidii waa ture Dr. Tasfaayii Dabasaa kan jedhamu alaa galeeti achitti filoozofii criminal philosophy kan jedhamu barsiisaa. Koloneel Gabra Xaadiq Tiksee kan jedhan immoo firuma abbaa kiyyaati ilmaan wasiila abbaa kiyyaati inni immoo timirtinaa masalxanyaa mahalaasii saniiti poolis saraayitiiti. Koloneel Dabbaba Hurrisee kan jedhan immoo nama meettati innis immoo kriminoloojii barsiisaa. Anyway akkasittan karaa jara kanaatiin galee booda gaabbee nan ba'a jennaan nama aanuun nama himuleetii nama qaanessu ceekurraa onnoo san namarraa muruu achirraa immoo dubbii sani tumanii dhalatanii sammati miilanneessiteenitti amma akkasittan tumamee bahee odoon fiiguu onnoo wayii namni wayii kan karaarra deemu isa makiinaa fudhatee deemu dhufa karaa warra wanni Koloneel Jamaal Abbaa Garoo jedhama achuma karaa saayisanii amma Xoor Haayil hojii natti fakkaata. Isumaan gara Koloneel Jamaal Abbaa Garoo kun amma diisii jiru abbaa manaa
addee Tsahaayee Taaddasaa Birruu jechuudha. Achi jiraatu maaliif mana dhiyoo jiru tan fiiga gaa'e. Achirra oduu jiru ijoolleen amma Habashaa kunis inni kun natumu nan kufaa nan ka'aa maaliif seeruma militarii himileeshinii waan akkasii toggaa waraana keessaa baasu akkasitti nama inni jiru birtuu ceekurraa sirraa muru. Amma inni makiina boolsi baaganii tokkoon fidanii toggaa onnoo jedhanu na laalee warrateet afaan Oromoo beektaa naan jedheen. Ati afaan Oromoo dubbata maaliif si aanu yennaan abbaa diinaan ture poolisii keessaa nan baay'inaan na dhoowwanii achirraa gaa naqaaneessanii seeruma isaaniiti akkanuma godhuu kanaan dura Shaanqoo Fayisaa kan jedhan akkanumatti tumamee ba'ee jira. Anyway akkasitti ol barree yeroon kun yeroo Xilaahuun Gizaaf du'ee Lubbii Gabriel kan jedhan tokko immoo ayyaanni jira namni kun achi deemaa girrigirriin kun isa gar keessa ol malee jira. Akkasitti ol barree gaa innii fi Kabbada Damissee kan jedhan booda kan dargiirra shani sunii fi isaan immoo beellama wayii qabu se'a achumatti immoo itti uffatun boolsi baaganittiin isa buufte sun achumaa kaase kaataa san keessa galuun barbaanne guyyaa san irraa qabee isaan namni jedhee amma inni giraajuweetii go'ee teelee Itoophiyan Telekomunikeeshin Boord jedhama achitti onnoo sarrafinyaa siraadarii ta'ee amma maddamutti achirraa ka'ee amma baalee bulchaa ta'ee deemutti Magarsaadhaan sirrumatti ol beekaa turree siin jechuufan. Eessa dhaloonni Magarsaa? Dhaloonni Magarsaadhaa Baalee garuu Tuulama keessa hundeensaa Tuulama baadhanu Tuulama. Dhaloonni garuu Baale keessa. Dhaloonni Baale keessa. Damissee Tacaanoo. Damissee Tacaanatii fi Kabbadaa Damissee durbiidha isaanis immoo Tuulama. Naannuma san garii aktuaalii fagoo miti. Eessatti wal isaan lachuu politikaal saayinsii turan. Magarsaan BA Business Administration ture giraajuweetii godheera. Damissee Tacaanetiin isa wal beektu. Damissee Tacaanaa ijoollumarraa qabnee ol beekna yeroo Shimallisaatti tures nan beekaa yeroo Kookaba Xibaa tures nan beekaa suni dheeraadha. Damissee Tacaanaa abbaa manaa Dammaqa jechuudha amma Siyaatil jirti naasisaan ilma isaati. Damissee Tacaanatiin gara 59 qabnee ol beekna. Gara 59 qabnee ol beekna kan walitti nu fide awwal abbaa waariiti. Damissee Tacaanaa kunii fi awwalii fi Zamaanu'eel Hayilee Beeraa kan jedhani piyaasaatti nugusa footogiraaf hawultii nugusaatu jira. Hawultii nugusaa san dhoqqee dibanii bulanii qabamanii karchalleettis gaafachaa tuman ture. Yeroo sanatti gaa Baqqalaa Makonnin Wasanuu kan ammaa kana Waalilli Mokonnin Biraana Masqal Dastaa kunogiraafiin Habashaa kunis baay'inaan achi turanii yeroo kanatti gaa inni hidhaa ture. Akkasittan bareenni warra dhoqqee dibee Zamaanu'eel Hayilee Damissee Tacaanaa awwal abbaa waarii warri kun awwal ammannoo jira New York jira. Warri kun akkanatti gaafa san warra san qabame isaan akka hiriyaattis akka innittis wal beekna warra immoo guruuppii kana beektaa jedhu san keessa kan Kabbadaa Firrisaa nama Iluu Abbaa Boorii amma du'e Kabbadaa Firrisaatu kana beektaa san geggeessaa ture. Do you know this jechuma kana beektaa jechuun kana beektaa aadaa faa afaan faa waanuma ta'e wal barsiisudha. Kunis immoo kan ka'e dhugaa dubbachuuf hundeensaa warra Dhiinsaa Leeqqisaa fa'aa Tamasgeen Goobanaa Baayisaa Lamuu warra akkanaa ta'anii Kabbadaa Haftee Sanyii Jarman irratti du'e baay'eedha isaanii warra kana ta'anii duri Ethnological Society of Haile Sillaasee First University kan jedhamu tokko dhaabaniit waa'ee aseetee waa'ee borantichaa waan fuudhaa especially waan guddifataa kana fa'aa wal barsiisaa turan. Isuma kanarraa suni gaa generationiin suni akka ibsaa guutamaa kana fa'a jechuudha. Isaan darbinaan warri kana beektaa jedhu immoo second generation warri akka Kabbadaa Firrisaa kun immoo kana fa'a. Damissee Tacaanaa waraqata san fannoo godha gaa yoo san taayipiin hin jiru footokooppii mashiiniin hin jiru harkaan onnoo gootee olitti ergitaa yookaan sanuma olii ergiftee torban lamatti olirraa fudhataa. Damissee Tacaanaa kun kana beektaa kana olii gadi ministeera qonnaa keessa jaarraa legal service kan jedhamu tokko ture sanfaa warri kun part time galgala hojjettaa ECN gosan abbaa diinatiif ijaaramte turte achi fa'aa agaa warra baataa warra ECN san ijaarru fa'aatti fidee waraqata sanfaa harka wayyaa jalaa warra agaa san guututti fa'aa kennee darbaa. Damissee akkasitti gaa moor wajjiniin. Wannoo hawultii Haile Sillaasee kan dhoqqee dibanii jibbiinsa isaa agarsiisuufi? Jibbiinsa isaa argisiisuufi wanni irraa ka'e namicha tokkotu jira Sweden irraa Lund kan jedhamtutu jira. Lundi san irratti guruupiin sun booda meessoon taate waraqata wayii fidan. Waraqata wayii fidanii godhataniiti eezuunani wal'aansoon jechuun bartoota biyya keessa jiranii agarbeetu tamaarii jedhu. Wal'aansoo alaaf birmadummaadhaan lolu kana keessa galuu jedhan. Amma achi keessatti galaniiti ijoollee high schoolii fi
ijoollee kolleejii jiran yuunivarsiitii jiran Christmas hall kan jedhan moofan takka jirti gara itti deemanitti oli John F. Kennedy Library olitti achitti yaaman Aniyootan high school irraa. Amma waggaadhaaf nu warri guruupiin Oromoo kuni waan isaanii wal'aansoon bartoota Itoophiyaa biyya keessa jiru wal'aansoo bartoota alaa Ameerikaa fi Awurooppaa jiru jara haagaluu kan jedhamu kana kaasanii ol lolu. Jennaan jarri Oromoo kuni ba'an. Amma waggaa baanu maaliif ba'uu jedhanii gurbaan tokko inni jedhama amma inni jira Waldaluu Ulkaasaa jedhama. Baay'ee nama hamaa biyya fixe atiin barratti nama fixe amboorratti zeeroo duraa waan baay'ee jedhe inni gaallochuu sibsabaan xilootu jedha. Yennaan amma Damisseen Tacaanaa kun agaa gaallochii kana. Achumaan galii si haa ga'u gaalla maqaan keenya gaallaa miti. You are a literate person. Ati nama barate akkuma abbaa keetii akaakayyuu keetii abaabayyuu keetii maqaa tuffiitiin naamta jedhanii achitti wal qabatu wal tumanii achirraan Shambal Zalaalem Campus Police Head kan ture. Damissee qabata. Maalifiin amma gurbaan miidhamee jira. Poolisiin kan laalu immoo nafuma kee dhagna kee kan miidhame san malee kan sammuu si madeesse san hin laalu. Yoo dhufanuu Damisseen fayyumaa, Damissee Tacaanee fayyumaa Oldaluuliin dhiiga. Oldaluuliin dhiigaa soo poolisiin Damissee qabata. Anyway akkas irratti booda Damisseenis waasiidhaan hiikamee andanyaa poolisii dhaabaa jedhan tokko geessanii achirraa guyyaa 3 bulee waasiidhaan roobaa badhiyyee kan jedhan hoteela qabaa. Namni yoo rakkatu nama biyyaa nama waa qabu nama horii qabu kan nagada horii qabu nama lafa qabu kana kaartaa waa qabaatte malee waasiin namaa ta'uu hin dandeessu. Argite? Kanaafuu nama biyyaa san kadhattee bira dhaqxaa. Inni ufee waasi'aan roobaa badhiyyaa ulfaatu abbaa fichee ganna jiru mana bunaa gara 2-3 qaba warkaatu waa'ee inni ufee waasi'aan baase achirratti nuufuun galle gaafannaan lakkii jarri waan biraa ofii odeeffatu tuni nuuf hin taatu wanni lafaan kaane gaatiin sabaan kaane isaa wal'aansoon bartoota biyya keessaa kan alaa jala haa oolu jedhu kuni bakka nun hooksifne hooqqadhaan nun jedhu jarattiini waan isaanii wajjin teenye yeroo gumnuuf hin qabnu kan jedhan. Wanni olis wajjin bahe Zamaaneel Hayilee jedhu ilma Fitoorarii Hayilee Beeraati karaa wallaggaa kanaa dhalata inni Ingilish meejarii ture hundumtuu keessaa bahu. Damisseen akkasitti irratti gaa'onni jee booda xaasoo margaafaa jedhu obboleettii Jeneraal Taaddasaa Birruutu daa innis fireeshmaanii ture isaan saafaa itti dabalamanii gaafiin wal'aansoo Itoophiyaadha gaafii Oromoodhaa guututti hin deebisu kan jedhamuun yeroo sana calqabamee jechuudha. Kanatti Damisseen warra kana uume keessaa warra gaafii kana onni gaafii Oromoo kana kophaatti jechuun warra bitaa Itoophiyaatiin leftistii ta'ee warra gaafii Itoophiyaa duwwaa kilaas kwestinii duwwaa gaafii gitaa duwwaa kaase gaafii sabaa irraanfate san warri Damissee Tacaanee fa'aa warra san kaase keessaa warra duraatiif hin jechuufan. So mufaatuma kanarraani hawultii jaarsaa dhokkee dibanka. Yaa amma kanarraa ka'ameeti egaa dubbiin onni jettee gaafa kaani namni onni taagaliin wayii baate gaafasuma Diseembarii tokkoffaa irratti baate taagal issue number 13 waa'ee onnidhaa Waalellii Mokonnon teepparii Waalellii Mokonnon onnoo irratti dhiiftee baate san gaafii sabaa irratti dhiiftee hundooftee baate san onni jedhanii amma Damisseen fa'aa onnoo bajjanii kana baay'isanii olii gadiin kaan harkumaan gara gaggalchanii olii gadiin deemu warri Abashaa immoo waraqata san immoo akkam facaane. Barbaadanii ispeeshaalii Dooktar Nugusee Ayyalaa gosa abbaa diinaas kan barsiisu isaa kan achii hunaaree isaa innii fi warri Massin Oldamaaraa amma warri Abashaa akka nama guddaatti lakkaawwatu kana jedhaniit waraqanni Waalellii Mokonnon san akkam facaane godhanii soo warri Oromoo kun warri akka Damissee Tacaanaa kun waraqata Waalellii san akka sirriitti diskiriminatii ta'u haay iskuulii Kokkaba Xibaa Shimallis Haftee Lol Mokonnon Wingeet Kotabee Tagabaradii keessa waan turte takka TTC jedhamti Teacher Training College training college jedhamti isii hunda akka ga'u kan godhan Damissee fa'aa turan waraqata Waalellii Mokonnon san maaliifin TTC namaa yuunivarsiitii kan galu nama yuunivarsiitii jiru duwwaadha. Those who are in the high school warri high school jiran waraqata Waalellii Mokonnon dubbisuudhaaf carraan qaban. The only way out san keessaa kan harkaanis haa ta'u maaliin baay'isanii ala baasuu kan danda'an isi harka namaa ga'uu kan danda'e maqaa Damissee Tacaanaa fi Kabbada Damissee fa'aa wajjin. Meewwannoota dabarru Yiggazuu Bantii. Isa isatti beektaa waa'ee isaa waan nutti. Yiggazuu Bantii ani kanan beeke Shaalaqaa Dagaagaa Galaan kan jedhamtu
kan jedhamutu abbaan isaatii fi abbaan haatitii haadhatiyyaa abbaan haati abbaatiyyaa obbolaa. Shaalaqaa Dagaagaa Galaan kun eerfoorsii jira. Higgazuu Bantuus eerfoorsii jira. Shaalaqaa Dagaagaa Galaan kana laaluu dhaqeetan kaafteeriyaa ho'i fudhatanii firri hoo forri wottaddaraa kun fira fuudhanii mana bunaa mana nyaataa geessanii wajjin waari'uu akkasitti dhageessan ajma jarraan aksantiin keenya addaa xiqqooti ijoolleen maanan qabaa biyya keessa deemee hundan barree higgazuu Bantii kana Dagaagaan fudhatee alaan bahee mana ho'i onnootiin nu geesse Adaa Barri Bunnaa Beet kan jedhamu jira. Actually Adaa Barri Bunnaa Beetiin sun kan Oromootii miti kan Baalanbalaas Arraagaati. Arraagaa jechuun abbaa kaasa'ee Arraagaa jechuudha. Dargii kan ture san. Adaa Barri jedhama malee manni bunaa sun kan Oromoon turre. Namichi garuu diisantii ho'iiti. Abbaan Baalanbalaas garuu lafa immoo wal biraa qabna Jiddaa. Tuttuu Liban jedhamti qabalee keessa lafa kutaa gattam jedhama. Lafa ho'i wal biraa qabna karaa meetii roobaa karaa jaartina guddisteetiin abbaan kiyya fuudhee hin arganne jechuudha. Anyway amma Agnee hoggaa dhaqnu namichi kun dammaqaa isaati. Dammaqaa isaati. Dhugaa dubbachuuf nama Oromoo baay'eetu ture. Yoo eerfoorsisan keessaa warra qilleensa irraa inni jiruun tireendi ta'uun cawaa jiruun warra kaan caboo jiru warra gadi aanuun. Caboo jechuun caboof guraagee irraa kan wal sorraa kan jechuu miti. Bakka bushaatti baasaniiti warra teeknikaal makaaniik waan akkanaan caboo jiru. Anyway namichi kun edaa humna waraanaa qilleensaa kana eerfoorsi kan jedhamu kana keessatti Dajanee Damissee kan jedhamu amma DC dhufee jira bara hidhaa bara dargiis bara waggaa 10 ol hidhamee ammas bara wayyaanis rakkatee dhufee Dajanee Damissee kan jedhamu jira. Inni immoo senior technicianidha. Isaa wajjin hiriyaatanii edaa isaan already seelii achi keessatti dhaabbatanii jiru. Dagaagaan kun sirri kiyya kun immoo siyaasa san keessa waan san keessa hin jiru. State circle san keessa hin jiru. Oromoo keessa namni jiru Dajanee Damisseetii fi Higgazuu Bantii kana. Higgazuu Bantii kun amma ijoollee Solomoon Bantii, Abiraam Bantii hanyar Jarman irra Berliin irra jiraatu obbolaan qabaa. Obboleessi tokkos xayyaara gubate moo waan jedhamu tokkos jalaa. Anyway namichi kun achirratti gaa wal barree guyyaa isaa wal barree irraa qabee about 3 or 4 years before 1974 abeetiin jedhamu sun dhufne wal barree achirraa dhufee gaa wanni deemaa jiru tokkoon dhufee amma duba kana jiru wannoon uumame wanti tokko Congress of Oromo Students kan jedhamu baaroo tumsaatiin barreeffamee badhoo dachaasatti kennamee badhoo dachaasaa fidee anis amma ga'inni irratti galee waraqaan sun gaafa dubbifamu in Air Force keessaa dhufee waraqaa san irratti qooda fudhata dubbisan irratti Higgazuu Bantii kun. Deen Higgazuu Bantii kun warra damee warra Air Force san keessatti itti gaafatamaa ansoo sabaa kana waa'ee Oromoo kana osoo adda bilisummaa Oromoon uumamne kana keessatti itti gaafatamaa ta'ee kan hojjetaa ture. Isaa akkasirratti ol barree especially Congress of Oromo Students kan Union kan jedhu onni isaa maal inni Congress of Ethiopian Students kan Union isaa counter isaa godhee dhaabbate Congressiin sun. The paper was read waraqaan sun kan dubbifame Xaasoo Margaati. Xaasoo Margaa kun obboleetti Jeneraal Taaddasaa Birruutuudha ammayuu jira. Obbolaan isaa lamaan duwwaan asiin batti galanii achitti dhuman malee inni lubbuudhaan jira xiqqoosii bakka fayyaa gargar jira anyway. Naa Higgazuu Bantii akkasirratti activity akkasiitiin hin beekaa. The first immoo irraa bahee humna waraanaa qilleensaa sanirraa bahee Midir Baabur kan jedhu Baqqala Galataa amma Red Cross man heedii kan ta'e kun hoggaa Midir Baaburii san the first black manager Ethiopia Rail Train Relation kan jedhu sanis toonni ta'u achirraa bahee Midir Baaburii garee achirraa gahee namarraa wajjin Jibuutii dhaqee waan tokko sarvee go'uun hin jira osanii gara Jibuutii Somaalee namni ergamanii deeman jiru biizinasuma isaan fakkeessaniiti then he was the ones warra wal'aansoo man'ee wayii akka argamtutti karaa iistii kana fa'aa warra sarvee godhe keessa next to badhoo dachaasaa Magarsaa Manyuu Higgazuu Bantii kana. Very outstanding nationalist. Okay. Namoota asii gadi kan siifan dubbisaa hoo beekunaa himsa. Umar Caccabsaa, Faafama Dooyyoo, Irranaa Qaxalee, Xaddacha Boruu, Xaddacha Mul'ata, Marii Galaan. Warra kana keessa namni qaamanatti beektura? Warra kana keessa ani naman beeku hin qabu. Xaddacha Boroo kana duwwaa nama meebiiga taarii jaarsoo matolaqaa taarii jaarsoo wajjin argitee namni naan jeen jira ani yaadadhu jara kana jaan ani agarree. Matolaqaa taarii jaarsoos du'ee jira.
Soraanis matuluqa soraa jaarsos obboleessa soraa jaarsoo taarii jaarsos du'ee jira inni kunis immoo tokkos jira matuluqa tokko nama booranaati sunis du'ee jira namni wayii kan hiriyaan wajjin jara kana beeknu nama kana argite naan jee ani garuu ija keessa ijaan arguu kiyyaas hin hubadhu jarreen kan an beeku namni ijaan beeku Magarsoo Bariitii fi Damsee Tacaanati Abboomaa Mitikkuuti Iggazuu Bantiiti namni an sirriitti beeku irra kana. Dhiifama Abboomaa Mitikkuu irra darbee garuu kana duras illee waa'ee Abboomaa kaasnerraa wanni nutti himtuu jiraate irra deebinee isallee haasa'uu dandeenya Abboomaa Mitikkuu. Kanaan dura haasofne irraa garuu wanni nutti himtirta hirmaannaa isaa qabsoo kana keessatti Abboomaa. Yaa Abboomaa Mitikkuudhaa Oromoo Wal'aansoo Yuunivarsiitii turan keessa namni takkaayuu EPR fi Mayeessoon maal akkasii kana leftist orientation namni hin qabatin isa tokkicha. Inni egaa xiqqoo warra barate keessa haatis nama baratanii obbolaansaas warri akka aannanii kunis warra baratanii Abbooman Abeel jechuun Albaasaan Abeel warri kun hundumtuu ijoollee babbarattee intellectual family circle keessatti dhalatee ijoollummaa irra qabee naannoo Arsii abbaan waan achi kaaduu kan jedhan tokko Cilaaloo Agricultural Development Unit jedhama siidaatu gargaara. Siidaa jechuun Swedish International Development Agency jechuudha. Warra kana faa bira dhaqanii achi Arsiisiin beekaa amma kanuma yeroo an biratee booda University Student Union warra amma akka Galaasaa Dilboo kana faa wajjiniin filamanii warra akka Ayyala Zawgee Booji'aa kana faa wajjiniin onnoo jedhanii akka Salamoon Dibaabaa kan jedhan Minister Faadima. Anyway ijoollee Oromoo action onni ta'anii dissociated leftist Abashaa movement kanarraa I'm not undermining the Ethiopian leftist movement to crush down the dark empire kana jechuu kiyyaa miti garuu gaafii Oromoon irraa fatamti turte achi keessa warri kun akka Abboomaa kun very highly enlightened intellectuals akka isaa kana onnoo jedhaniitu argite. Amma inni gaa maal ture yeroo tafa isa kanan bare wannoo irratti obboleettii tiyyatu jorrootu Arbanyootti Firtibeet kan jedhamutti barate isaa wajjin. Akkasittiin Abboomaa isaa wal bare isaa wajjin wal bare isii obboleettii tiyyarraa jorroorra nan bare jorroo nama Hilton Hoteelii hojjettu biyya keessa. Anyway amma isaa wal bare isarraan egaa Tafarii Mokonnotti wal barraan inni achirraan isa qee egaa Seen Joosefis galee xiqqoo ba'uu Seen Joosef galu san addaan baanee amma modebeet immoo akkaakitti immoo inni tokko galee achirraa dhufee Tafarii Mokonnotti deemnaan Tafarii Mokonnotti immoo moor walitti dhiyaanne yuunivarsiitiis moor walitti dhiyaanne xinnoo barumsaan jechuun ijoolleedhaan anaa waggaa lama anaa gadi yuunivarsiitii kan galee anaan booda waggaa lamaan booda inni egaa akkasitti gaa booda isaa wal barre inni gaa waggaa sanitti student council san UZUA University Student Union of Addis Ababa kan jedhamu sanitti koongreessan keessa Mallas faa moo'ee Mallas Zeenaawii kan Laggasa Zeenaawii jedhamu faa moo'ee filamee Ayyala Zawgee Booji'aaf Gisannaa Gizoot Machaannaa Tuulamaa Maabar kan taariik kan jedhu isa kan isaa wajjinis galan koongreesii kana keessa predominantly Oromoonni akka baay'eetti inni jedhanii achi keessa irraa qabee gaafii Oromoo kophaatti kaasaa ture. Booda irratti gaa high school student union kan jedhamu dhaabbate Daachoo Mokonnin Baayisaa kan jedhamu faa Mokonnin Baayisaa faayinalii PRP'tti galee achirratti dargiin rashane haa ta'u malee dura irratti obboleessa amma Dr. Magarsaa Barii jedhama Saandiyaagoo jira obboleessa isaa jechuudha garuu warra ardent Oromoo wanni ta'an kana keessaa tokko ture very sacrificing amma inni wanna tokko na dinqu keessaa American Mission School kan jedhamutu jira. Adde Elsaabeet Karoorsaa kan jedhamtu achi barsiifti. Amma Abbooman Somaalee irraa deebi'ee karaa goobbatiin galanii inni wayii uguma alagaan illee qooda irratti fudhatee jira namicha tokko amman du'ee Wozliigii ture Dr. Sannaay Likkee Tibbaa Tulluu warruma Jootee Tulluu kana Dr. Sannaay Likkee Wozliig kan jedhamu uumee kan inni jechaa ture. Dr. Namichi kuni is a biochemist inni kuni Hayyesuus Abbaa Haasan kan jedhamu kuni baale maree zootaa siraaskaajii ta'ee hojjeta. Jarri kun hoggaa Red Crossing ijoollee kana galaasuma kana faa Abboomaa faa maal faa daampii godhanii daarii biyyaarra daampii kan ijoolleen galanii namni waraanni Itoophiyaadhaa qabee jara rashanuudhaa jedhanu haaya guddaan isaanii hubatamu jedhanii baale mana hidhaattee naqanii warri biyya kan ijoollee kana gargaare immoo warruma alagaa kanaalee Yesuus Abbaa Haasan faa warri du'aa baasee kun Dr. Nagadee Goobazee kuni birrii 80 kennee achi dhaqee ijoollee san kan fuudhe mana hidhaa sanitti ijoollee san kan to'ate humnatu akkamaa jiru looyariidha DC jira Kaasaawun Biraanuu kan jedhamu Addis Ababa Yuunivarsiitii Politikaal Saayinsii jira I think Asfaa Shifarraa kan jedhamu obboleessa Fiqaaduu Shifarraatii hin du'ee
makiinan kan Dirjitii Wallaggaa kan Hailuu Garbaabaati birrii san kan kenne Dr. Nagadee Goobazeeti. Anyway, they were warra highly enlightened ta'e kana qabachuu fi wal saamuudhaa fi Mason, Mallory, EPRB irratti wal fixaa turanii. They didn't know that this were pre-organized. They kana ture. Anyway, Abbooman gaamma wanni sitti maa jiru how he is very committed to public transport ta'e. Elizabeth Karoorsaa kana EPRB'n akka du'a irratti dabarsite. Abbooman akka ajjeefamu. No. Elizabeth Karoorsaa akka ajjeefamtu. School irratti waan achi ka'een beeku ijoolleen immoo du'a irratti dabarsan kun ijoollee qalbeessaa beekaa jinaal qalbeessaa beekaati. Ijoolleen qalbeessaa beekaa kun utuu haasaanu siyoon dafaa jiru amma Daalaas jirti isin waan kana ageesse. Ageesse irratti jarri jaartii galaafachuuf jiru. Abbooman takka boyfriend isaa turte. Girlfriend isaa turte. Girlfriend abboomaa turte ijoolleen qalbeessaa beekaa tokko keessaa. Tan amma Atlaantatti duute amma jirti South Africa jirti. Mucayyoon tun EPRB taati. Amma abboomaan dubbii kanaa gaa. Durbii irratti yoon dafaa tuni fi abboomaan immoo durbiidha. Isiin uftee irratteeti jaartiin tokko immoo jirti Oromoodha. Isiin nama Ambooti. Ishii jaartii sanaan fuudhu Shaalaqaa Tasammaa Abbaa Daraash kan nyaantu fuudha. Tokko immoo Qullubbii Gabreel Faarmaasii kan jedhan Maarii Balaa immoo takka fuudhaa qalbeessan takka fuudhaa. Anyway jarri kun Maarii dika fuudha kanaa walitti hiriyoom. Dubbiin kun ifa ba'a amma taqee abbooman saggar irraa immoo inni hanga dhedheessaa Arshaalee maatii ture baakko irratti ol agarree baakko tibbee irratti ol agarree wajjin shaggar ogallu waan irratti ol argine san dhiisee waan biraatiif bakka dhaqnu qabna jedhee fudhatee naan deema. Maali hiriyaa kee hoo yoom laaltaa jennaan lakki amma ishii ilaaluudhaaf yeroo hin qabu jedha. Maal taate gurbaa? Aayi kan kana caalutu jira asi amma bakkuban ani aqusan nafaana deeme yoo barbaadu baatte hafe. Amma duma kana jiru koortii qaba koortii seezii qaba namichi dargiin tokko abboomaatu ajjeesuuf deemu qareetuma qe'ee isaatiin ga'ee abbooman rakkannaan meeshaa waraanaa qabuun ofirratti namicha dhahee ajjeesa dubbii saniin Almoot Baay Sagaadaa kan jedhamu firdi beetiin Itoophiyaadhaa wanna san hubatee wannoo ta'a innis immoo dhokatee waan tokko waan paartii mootummaa tokko keessa sadar kan jedhamu keessa artifishaalii bazaggabamee jira keessiin isaas Almoot Baay Sagaadaa sanii self defense irratti waan fudhatamee egaa namichi kufee immoo itti deebisee xiitii lamaa sadiin hin rukunne so disabiluma godhe so kana keezii kana koortiin laalee amakkiroodhaan waggaa tokko hidhamuu qaba mana hidhaa kan jedhu itti muree jira isii harka kennachuufee amma dolaallu amma dubbiin kun inni jedhee amma kun beekamee warra diskasii I don't go into detail warra jiran baay'ee nama waan tuquufi detailii inni godhee kan dubbiin karaa Oromootiin hoo ta'e ta'u Shaalaqaa Tasammaa Abbaa Daraash kana himamee daa'iqaa Abbaa Daraash kun ijoollee sanis onni wee jaartii safety security haa barbaadu fi jedhanii akkasitti jaartii san abbooman du'a baasee mucayyoo amma South Africa jirtu kana hiriyaasaa bareedduu mucayyooni isii ofirraa gatee jaalala namaatii fi saba ofiitiif qabuuf gabbachuu fi nama tokkorraa akka dhiiratti dubartii tokkorraa argachuu qabu dhiisee guyyaa saniin qabatee mucayyoo jiraal qalbeessaa tanaa wajjin lammata waliin agarre. Waan tokko kana very great principle kana godhuu jechuun. Wal hubachuudhaaf jecha abboomanii koongiresii dhagaa tokkoon simbira lama kottaa dhugaa bashannanaa daldaltoota Oromoos dinagdeen jabeessaa jechuun siyyaama. Gosoota dhugaatii biiraa, wiskii, wayinii akkasumas dhugaatiilee filatamoo biroo. Cheers. Cheers. Mana dhugaatii FB Liquors. Teessoon 1905 9th Street, Northwest, Washington DC. Cheers. FB Liquors. Wal hubachuudhaaf jecha abboomanii koongiresii yuunivarsiitii Finfinnee yookiin Addis Ababa yuunivarsiitii ture moo pirezidaantii barattoota yuunivarsiitii Finfinnee ture yeroo sanatti? Council member ture akka barreessatti council member UZWA Congress kan jedhamu University Student Union of Addis Ababa kan jedhamu kana galaasanis ture Ayyalaa Zawgaa ture Abboomaa Mitikkuu ture jarri hundumtuu inni ture pirezidaantiin Getaachoo Bagaashaa kan jedhamu nama Ilubbaaborii amma Michigaan jira isa ture nama Ilubbaaborii inni immoo inni Baadamaadhaan irraa yuunivarsiitii galee
balabbaata warra balambaraas noggoo sarbuu keessa jiraatu lafa qabu achi jiraatu abbaa diimaa jechuudha. Diimaa noggoo sarbuu. Dr. Diimaa noggoo abbaa balabbaata isaa balambaraas noggoo sarbuu keessa jiraatu. So by residence, by blood, whatever, afaan san dubbachuudhaan Geetaachoon kunis associated with Oromos. Garuu amma akka Itoophiyaatti lakkaa garuu he was a good friend of Oromo. Somaalee irratti hoggaa isaman abboomaa fa'aa kan hiiksise isa by the way. Geetachoo Bagaashaa kan EPRP'n ofiisii qabu san qaata recognized taate EPRP'n hoggaa san Somaaliyaa keessatti. So keesii Oromoo hidhamanii Moqaadishootti hidhaman keessaa hiikama ijoollee sanii keessa Geetachoo Dr. Geetachoo Bagaashaa positive roolii guddaa taphate. Gaariidha. Dhaggeeffattoota keenya hubachiisuudhaaf mee Eepiriilii 15 maaliif kabajna? Namoonni dura qabsoo Oromoo irra jecha odoo dhama'anuu wareegaman eenyu isa jedhu yaadachuuf haasaa kana obbo Hida'oo Baruu waliin gochaa jirra. Namoota sana irra deebi'ee liistii isaanii isinii dubbisaa. Namoonni amma maqaa yaadannu Magarsaa Barii, Damsee Tacaanee, Abboomaa Mitikkuu, Yiggazuu Bantii, Umar Caccabsaa, Faafam Dooyyoo, Irranaa Qaxalee, Xaddacha Boroo, Xaddacha Mul'ataa, Marii Galaan kan jedhamanidha. Egaa kana olis lakkoofsi yeroo sanaa hoo jiraate namni yeroo biraa soo ta'e imeelii yookiin immoo bilbilaanis nutti himuu dandeessanii maqaa qabsoo ilmaan Oromootiin kan wareegame baay'eedha. Garuu namoonni dura manaa baasun eenyu jechuudha. Obbo Hida'oo mee egaa liistii kana keessa illee hin jiranii garuu booda hoggaa haasoftu haasaa kee keessa Muhee Abdoo, Gazaany Kaasaawun, Kabbadee Damsee, Yiggazuu Waaqee warri jedhaman immoo kophaatti dargiin rashaneeraa jetteerta. Wanni itti hidhaatu waa'ee warra kana warra arfan amma Yiggazuu. Yaa wanni itti hidhamu jiraate namoonni tokko ijoollummaa isaaniitirraa ka'anii amma nama yuunivarsiitii keessa galee waa baay'ee dubbisee waa baay'ee beekee wanni hojii tokko yoo kutataa ta'e goota Oromoo tokko ta'e baay'ee sin dinqu. Garuu tokko ijoollummaa irraa qabee namni haqee yadatee wareegamaa ta'u tokko si dinqa. Amma wanni Yiggazuu Waaqee adda baasu maaliin? Yiggazuu Waaqeetii fi Abdii Mahammad nama jedhan keessa the very youngest Oolaa members warra ani beeku keessa. Yiggazuu Waaqee irratti hoogaafne Yiggazuu Waaqee uuman dhalataan Tuulamaa Salaaletti dhalate. Yiggazuu Waaqee Kallachoo. High schoolii suma reefu fixuu Abeetiin dhufe. Dhaqeetti Badinaa galee kaadeetiidhaan eebbifame. Kaadeet jechuun matola kanan eebbifamta. Qabxii gaarii qabaa eebbifame. Eebbifamnaan guyyaa tokko dargii sarviin goone daayirektilii oolatti makamee karaa bahaatti tireendii ta'ee galaa sanfaa fuudhanii wanni manya wanni handura Oromiyaa jedhamti waddeessa kan jedhamu Ambootti ramadamee Argaa'u Dinqaa jagna Oromoo keessaa warra torchardii ta'anii dargiidhaan ajjeefaman keessaa Argaa'u Dinqaa gidiraa jechuudha. Isaan fa'aa wajjin Gannatii Dheeressaa fa'aa wajjiniin Muktaar Muummee fa'aa wajjiniin warra kana fakkaatanii wajjiniin akka military commanderii ta'ee gale mucaan kun eebbifame. Kana wanti isaa addaan nama haadhaafis abbaafis ilma duraatii namni guddatee of ga'ee waa baratee bakka tokko ga'ee warra isaatiifis qotee bulaa warra ta'aniif waa hin godhaa jedhee silaa yaadu isa ture. Garuu bu'aa ummataa bilisummaa birmadummaa ummataa addaat level high school plus that cadet course kanuma. So nama akkana hoolaaltu adda isa godha. Warra akka Muhee Abdoo kana hoo fudhatte isaan long years bara dheeraa yuunivarsiitii keessa warra turan warra dubbisan warra maatii leenjii kana dhugan warra waan baay'ee beekan uummata cunqurfamaa warjii keessaa kan bu'u arsii kana keessa walakkaa dhalootanis hin qabaa kan jiraate waan ta'eef warra akka Muhee Abdoo waa'ee nama dinqan kan isaa saakrifaayisiin ammas yuunivarsiitii keessa turuu isaati. Inni nama giraajuweetii akka warra Oromoota biraa dafee hoggaa Faransaa yookaan law school shan turtee engineering shan turtee all other social science fi science life including life science hoggaa afur duwwaa turanii hundumtuu hogguma sanitti sarviisii duwwaa warra qabee hoggaa tokko balleesse. Malee warra akka Muheedhaa beekaa bahee beekaa kufee yuunivarsiitii keessatti umrii isaa fixe yoo jiraate Xilaahun Gizaa'oo fi Muhee Abdoo fa'a. Fi of course warra akka Irgaa Tasammaa warra akka Biraanuu Masqal Raddaa Walda Rufaa'el kan EPRP inni ta'ee booda dargii ajjees warra akkasii kireetii qabu Abashaanis dhugaa dubbachuuf. Kabbadee Damsee Kabbadee Damsee inni political science ture akka tasaa ta'ee ijoollummaarraa inni rakkinni isaa ijoollummaarraatti ka'e oromummaa isaa jaalatu jibbute haa inni harki isaa muraa ture warra isaa warra sawaarii amdee abarraatu buqqise lafarraa Salaalirraa jechuudha. So inni achirratti warri inni atoo Shawaaraggad Asaffaa kan jedhan
inni maal jedhama Ciqaashumii warra kan amtee duntan kan Ammahaa Barraati. Sorarii Ammahaa Barraa kuni obboleessi Baqqalaa Mokonnin osoo nubbaa fardaa fuudha. Soddaa gar tokkoon Oromoodhaan. Gar tokkoon immoo warri isaanii kuni Raashaayiluu Kaasaayiluu kuni warra uummata Oromoodhaa Salaalirraa buqqisan keessaa number 1. Warri kabbadaa damsee achi keessatti buqqa'eeti namicha saniin wajjin duqqisanii warra saniitiin wal lolu namichi fee harka godaadhaan irraa inni godhe. Madaa qabaa jechuudha isaa gadoon jirti jechuudha. So kirra akkuma ta'e garuu maatirikii isaa fudhatee yuunivarsiitii galee political saayinsii ture boodallee hizmaas farbaalistaan kan jedhan boof Fiqaaduu Agjiraa itti gaafatamaan turan achi keessas hojjetee jira. Anyway inni gaa early matured and bilchaataa ta'eefi nama dubbisee mostly afaanuma Amaaraallee dubbatu malee abbaan Oromoodha kazineedha ammoo durbiidha ammoo damseeta caanatiin gadaadhaan isaan. Kana inni gaa warra bilchaatee galee jechuudha fi kan isaa kan akka Abdii Ahmad kana hoo fudhattee Abdii Muhammad kana hoo fudhattee ijoollee 15 waggaa 15 ture. Waggaa waraana ta'e biyya isaatti illee naannoo Hararitti illee ramadamne waddeessatti ramadame. The first jechuun duraa kan ta'e manca bilisummaa Oromoo kan ta'e waddeessatti Jibaatiif Meccaa Awuraajjaa jedhama. Ambumarraa kara waddeessa kan jedhamu biyya Balambaraas Dalasaati. Naannoo sanitti gammoojjii wayiin jirti yoo rakkatan bakkeetti baqatanii achitti argaa dinqaa gidiraa nama biyyaatiin isaa wajjin Abdii Muhammad Hararirraa fuudhamee ijoollee nama waggaa 15 ta'ee inni kana kan iggazu masalqa iggazu waaqetiif kan Abdii Ahmad kanaaf adda waan adda ta'e mul'ata. Mee kan keessatti Argaw Dinqaa kaasterta mee waa'ee Argaw Dinqaa nutti obboleessa Tasfaayee Dinqaati kan jedhan dhuguma. Dhugaadha obboleessa Tasfaayee Dinqaa Piraayim Ministirii Itoophiyaa kan ture ijoolluma Dinqaa Gidiraate yaa obbolaa Ambosaan. Akkamiin tokko abaawoo ta'ee tokko immoo dargii tokko obboleessi lamaan illee walii galuu danda'e. Walii akka obbolaatti akka foonitti malee akka ilaalcha addunyaatti akka ilaalcha saba isaaniitti. Takkomaa walii galaniin beekanii Argaw Dinqaa har'a miti abiyootiin yookiin waggaa 4 dura guruppii waggaa sarviisii ba'anii waggaa namarraa dhiyeessaa fa'aa warri jedhan Samoo Haayimalaa fa'aa warri jedhaman ijoolleen saawuzii kunii fi Oromoon kun achitti Ambootti sarviisii ramadamanii student movementii keessa warri bilchaatan kun achitti jaarsa qunnamanii jaarsi duraanuu bilchaataadha warri sigaannoo qabu warri history of struggle qabu warri Argaw Dinqaa Gidiraa kun isaanumtu durumayyuu. Anyway, sanirraa wanti argatan hin jira jaarsi xiqqoo baratanii akka abokaatotis abokaatoodha Argaw Dinqaa kun. So keezii Oromoo kana mana murtiidhaa geessuudhaan baay'ee beekamu dhuma kana ta'anuu hogguma abiyootiin hoggaan tokko hanqatu high school Amboo keessatti rakkoon tokko ka'a. Baras Dajjaazmaach Zinnaa Buzuu Masaay kan jedhan obboleessa Dajjaazmaach Andaargaachoo Masaay. Itu Awuraajjaa gajii ture achi Andaargaachoo Masaay onnoo turanii Eertiraa agara gajii turanii kifla agar Indaraasee turanii Dajjaazmaach Zinnaa Buzuu Masaay immoo Jibaatiin Naamichaa Awuraajjaa gajii turan. Amma achi irratti wal daluu kaasaafaa kan jedhan ijoolleen warri nafxanyaa kun wal ga'anii warri Ato Baqqala Shibashiifaa kan jedhan warri Amaaraa kana kan astaraagadu achitti kan isa keessumsiisu isaan wal ga'anii halataniiti ijoolleen Oromoodhaa haayiskuulii keessatti baay'attee warri yuunivarsiitii irraa dhufanii asitti sarviisii barsiisan nugusa hamatuu lafti biyyaa faa taatu qotee bulaa faa taatu jedhanii warra kassafamu Argaw Dinqaa kun ijoollee yuunivarsiitii wajjiniin kassafamu kan ammoo kan godhu immoo yuunivarsiitii keessaa engineering department kan ture waldaluu kaasaa kan jedhamu New York jira. Virginia jira Virginia ta'a. Wayyaanee wire tapping kana kan barsiise isa. Waan asitti Atlanta Georgia teknikaalonni baratee biyyatti galee wayyaanee kana wire tapping kana telefoon amma wayyaaneen rakkoo biyyatti fidde kana kan isaan barsiisee amma mallas duuna waan sodaateen beeku baqatee Ameerikaatti deebi'ee anyway isaan irratti xalaa barreessee jarri kun akkana biyya kana hooka malee jarri kun hoo'idhaman malee hooduu ammalee Awuraajjaan Jibaatiif Meccaa wanneedhaan sanyii warra uummata sanyiitti amanee Amaaraa fi warra biraa mootummaa Haile Sillaasee jibbu ta'ee jee gurbaan kun irratti barreessa. Then they were charged and brought to court Argaw Dinqaa Zaggaayee namarraa Samoo Haayimalaa ishee ta'e hundeef jaarsi tokko jiru abbaa kun Orundaasaa kana isaanillee just a patriotic feudal
innis ta'uu baatan isaan immoo nama naafa kan jibban. Akka tasaa ta'ee Dajjaalmaach Zinnaa Buzuu Masaayis naafa shaggariitiin oolaadha. San kaalladha. Naaf. Dajjaalmaach Argachuu Masaayis immoo abbaa lilti Tanaanyooti abbaa manaati garaas kan du'anii jechuudha. Isaanis naafa. Maaliif akka naafa ta'an hin beekani. So namni biyya ofiitti naafa kan nama naafsise. Namni tokko biyya tokko naafni tokko nama bulchuu xiqqoo namni itti dhaga'ama. So some patriotic Sudas questioned why we are to be ruled by tuffatamne naafa nutti erganii kan jedhu jira. Inni immoo konfiraansii kan antiin naftanyaa ta'ee lolataa. Anyway dubbii kana akkasitti gaafatan calqabanii jaarsiidhaadhaa hin baanii then abiyootiin dhufee abiyootiin dhufnaanis jaarsitu lafas keessa biyyasitu qabanu warruma tarkaanfiin gaafiin lafaafaa akka deebitu gaafiin cunqurfama sabaa akka deebitutti itti fufanii xabaqummaa isaaniitiinis ijoollee baay'ee qabu. Actually dhufiifuu bukattuun galeen intala isaanii ajjaamee argaa dinqaa isheen maartiyartuu isheen nama sakrifaasii gootota keessaa tokko ishee abboomaa wajjin fiilditti nama erge keessaa tokko. Ofiifuu immoo garagalee manni adda bilisummaa Oromoo kan waddeessaa sanitti as a leader as a local with knowledge base ta'ee nama kaasiin achiin baay'ee gosa siin qabaan namni waa hunda beekuu qabda bakka tokkottoo galtu kanumatti lafaa kaatee inni ittiin galtu. So manni sanis akka banamu kan godhe inni Oromiyaa ture to your surprise inni bakkalcha sin ture in which most majority OLF kun warra bakkalchaa santu overtake godhee. Warri inni immoo jaarsi argaa dinqaa Oromiyaa turan. Oromiyaa gruppii kana immoo class struggle dinnaa'ee go'an jedhamanii hamatamu. Because warri Oromiyaa gruppiin kun we can't afford now class division kana kun abbaa lafaati. Kun maal kan jedhurra kun maaritii haa ta'u kuulii haa ta'u abbaa lafaa haa ta'u qotee bulaa haa ta'u whatever amma biyya horanne gaafa biraa gaafii gitaa kaafna. Amma biyya teenya difachuu wal'aansoo qabuun nurra jiraa kan jedhu outrightly reject go'an class struggle. Warri biraa immoo class demagogiidhaan immoo deemanii yookaan immoo class ideologiidhaan deemanii demagogiin jechuun gaarii jecha gaarii miti class ideologii warri deemanii gaafiin gitaa suni gaafii sabaatiin hiikti uummanni Oromoo lafa dhabee nafxanyummaan abaaru suni lafa irratti hirkataa lafa biyya dhabnee kan jedhamu. Lafa namni garbi akka namni garba bitaan biddeen magaraa quuffatee tamasgeen keessaa eeyyee bulu abbaa garaa ta'uudha kuni no beyond that what we need is there. Kanaa miti warra jedhan keessaa groupiin sun more ideologically more clearly turte Oromiyaan sun to be honest with you. Booda Haile Sillaasee miti kan dargiidha kan ajjeese argamu. Argaa dinqaa Oromoo Liberation Front first base area in central Oromiyaa bantii masalaqaa Iggazuu Waaqee sorry not Iggazuu Waaqee argaa dinqaa Abdii Mahammad Gannatii Dheeressaa Muktaar Muummee warra kanaan ta'anii warra waddeessatti galan qabamanii booji'amanii mootummaa dargiitiin qabamanii torchardii ta'anii Iggazuun mustaaddara keessaan bahe inni Muhee Abdoo Gazzahaany Kaasaawun Jaarraa wajjiniin warra rashanaman keessaa tokko argaa dinqaa torcharjumaan ta'ee ajjeesuu ta'anuu numtuu torcharuma sanirraa fuudhee dadhabee du'e kalchalleetti. Dhumarratti eenyu si gaafadha seete mee eenyu namni Taaddasee Badhaanee jedhamu. Yeroo karaa gaarii dhuftan nyaata mi'aawaa dhandhamuu ni feetu maarree yoo feetan mana nyaataa Shaggar Squaretti goruu hin dagatinaa. Nyaata mi'aawaa kana akkamiin dhufnee argachuu dandeenya jettanii yaaddoon isin hin seenin. Torban guutuu, ji'a guutuu, waggaa guutuu sa'a 10 AM kaasee hanga sa'a 9 PM'tti ni argattu. Hundaafuu nutti goraa dhugeeffadhaa. Teessoon keenya 150711 Avenue, South West Calgary, Alberta, Canada. Bilbilli keenya 403-283-223. Mana nyaataa Shaggar Square. Dhumarratti eenyu si gaafadha seete mee eenyu namni Taaddasee Badhaanee jedhamu. Namni kun eenyu rooliin isaa hoo maal ture? Taaddasee Badhaanee kuni warra Salaale keessatti lafa buqqa'e keessa warri isaanii lafa buqqaanii biyyaa ba'an. Biyyaa ba'aniiti karaa Baalee kanatti galanii Baaleetti soo galan chaalenjidii ta'an.
actually foonnin qabaanne karaa gruppii waaqoo guutuu kanaanis dharraa yookaan jaalalan horanne achitti simmiidhaman. So Taaddasaan shaggaritti galee liistiroo hojjeta ture Taaddasaa Badhaanee. Oduma hojjetu 69 moo 60 irratti yuunivarsiitii gala. Akka Abashaatti 60 irratti akka Faranjiitti 67 yookaan 8 irratti 1967-68 batch entry gala. Amma achi keessatti liistiruma kana odoo hojjetu wallaansoon dubartootaa kun qabaa amma gaa innis ka'ee irratee walaloo wayii afaan hin barreessa. Tokko immoo Fiqiruu eenyu Fayyisaa jedhama. I think Taammiruu Fayyisaa jedhama. Taammiruu Fayyisaa wajjin walaloo kana keessatti walaloo kana amma fakkeenyaaf walaloo hoggaatan Taammiruu Fayyisaatii fi Taaddasaa Badhaanee barreessan keessa amma harkaa hin qabaa beeksifan dubbisa. Waa'ee hiyyummaa waa'ee rakkinaa irratti ka'anii tannee jiru. Gimmaash gaarii injeeraa gosa gosinna Anda Borewa Eddasha Dargina Sari Madebela Gozagosinna Dritto Darribe Ifanadasinna Tamasgan Elallo Nuro Taganyana Kana Janiga artist building Kanjan ni building di social science building jo kan Karano new Harakan Dunten Achira Fogin Sadafan art and drama kebab Kanjan Tujira art and the drama kebab Kana Kesa Titarakain Badasa Taddasa Badane Fiqiruu Fayyisaa Taammiruu Fayyisaa inni faa boodammoo inni faatti makamangaa amma boodammoo abdataa guutamaa faatti irraa fuudhanii waanuma akkasiisan dubbisuu qabanii boodan dhoowwame racial agitation uuma jed yeroo Taaddasaa Badhaanee yuunivarsiitii keessatti rakkatee akka hidhamus ta'ee readmissionis dhoowwatamee biyya akka ba'u kan godhe Dr. Akililuu Habteeti. Namni tokko Dr. Akililuu Lammaa jaa Dr. Akililuu Lammaa Yuunivarsiitii Pireezidaantii ta'een beeku inni Indoodee irratti Bilaaziyaa irratti qoricha hojjetaa warra Lammaa hordofaa yaadatee jedhamu isaan kan biraati warra Shaalaqaa Asaffaa Lammaa fa'aa jiru warra Sinidduu Gabruu fuudhanii guddatan isaaniif kun Dr. Akililuu Habte amma naannoo New York jiraatu natti fakkaata pireezidaantii kan turan isaanii overall warra kana beektaas miidhaa turanii ijoollee Oromoo achi keessatti enlightened ta'an kanarratti rakkina ija tokko naayina quraanyaa jedhan kanaan eegaa turanii Taaddasaa Badhaanee egaa hidhameen boodatti seemistariin darbe jee akka inni admitiin hin taane biyyaa kan baate Dr. Akililuu Habteeti. Loluu amma hidhamni kunis egaa itti baay'atee amma duma kana ta'u Miss Gloria Pallaat kan jedhamtu Filipiina tokkotu Ingilishii barsiisaa achi keessatti. Niitii kana wajjiniin mari'ata. Niitittiin tuni warra Kooministii Filipiin. Filipiin ari'amteeti wanni Itoophiyaatti kontiraata argattee Ingilishii barsiifti yaartiin tuni Gloriyaan tuni. Taaddasaan akka tasaa ta'eet ishee akka Muhee Abdoo Margaret Laast wajjin hiriyoome sanitti Taaddasaanis dhaqee Miss Gloriyaa kanaa wajjiniin hiriyooma. Amma hidhaadhaa hoggaa ba'uu jaartiin maal jettiinii biyya kanaa ba'iiti biyya alaatti wallaansoo itti fufiiti yoo biyyi kun bilchaataa ta'e wallaansoo afurtaa ta'e deebiftaa amma imperial poolisiin baay'ee jabaadha qotee bulaan dammaqaa miti ishiin egaa kooministii wayitii she speaks in terms of marginalism kana haasofti labor movementiin keessanis dadhabaadha literate society'n qabdanii so ajandaan ati kaaftuun hundumtuu uummatarratti yommuu ta'u dhuma waa tokko bakka tokko tarkaanfatteen gahin nyaatamtaa bayii jettiin. Amma ishiin akka gootee ofii fuutuu akkatti ishiin Filipiinitti galchiteen jiru hin beekani achi galee achi soo galu repressive systematu jira Filipiin keessatti Filipiin waggaa 100 Filipiin Speeniin bitamtee maqulti ishiitu Philip the Second kan jedhan isatu maqaa ofii kenneefi Philippines kan jedhamtu King Philip irraa maqaa argattee very repressive sanirraa Jaappaanitti dabarte Ameerikaatti dabarte Jaappaaniin karaa bulchanis ummata wanni ta'uu miti. So ummata xiqqoo takka tura Mindanaa'oo kan jedhan turre Islaamatii isaan muumentii akka Taaddasaan achi galeeti. Odoo wallaansoo wallaanuu waa'ee Oromoo kanaafis hundi jedhanii maqaa Oromoo jedhuun baafamaa Mindanaa'oo Communist Party san keessatti odoo inni jiru wareegame. Taaddasaan wanni inni hojjetoo jiraate biyya keessatti wannoo kana hunoo kan Taammiruu Fayyisaa wajjin wannoo jedhan kana facaasa. Hiriyaa immoo wannoo ture doormeetii ture Waalilli Mokonnin wajjiniin doormeetii ture. Doormeetii ture anyway
booda gaa innis political science ture Dr. Nugusee Ayyala peeparii isaa faara rakkisaa ture waalilli illee xiqqoo nama qabaa obboleessa tokko qabaa abbaan onnoon immoo inni namichi immoo hiriyaansaa kun Getaachoo Maaruu jiru Koloneel Maaruun kun Maaruu Filaansaa jenna finance policy waan ture Maaruu Filaansaa jenna inni onnoo kana Yesuus kan jedhamu tokko jira charchiin karaa balaa dallaqa godaanaa jedhan irra garbisi bira ol baate ta'uu deem achi jiraata karaa Inqulaal Faabrikaa bira jiraata Koloneel Filaansaan kun abbaan Mallas Maaruu hanjan dargii ture inni immoo xiqqoo isaan gargaaramaa isa yoo hidhames dafanii baasu Getaachoo Maaruu kana garuu Taaddasaan immoo filan qabu. Hoggaamonni Samaarii jedhamu barandaa onni roobaa badhiyyee bulaa giximii taasifan bilbilaa qorra isaatii irratti darroon qorrituu maal kan jiru yeroo biraan si dubbisa dheeraadha inni. Gabaabsee maxinoo irraa dubbisuu hin dandeechuu gabaabsee? Yaa nan dubbisa. Darroon qorrituu aboota beelan beektu yeroo biraa yeroo nagaa mooshinaa waa isaa yaadu kanaaf anyway siifan dubbisa yeroo biraa. Yeah, anyway, I will anyway got to letting in a good after the claim now the sabar and jechuun. Egaru warra wanno eessan peepariisa oo dhiyeessu salaalee Exodus kan jiru peepariisa irras political science department keessa hin jira. Salaalee Exodus. The first paper he wrote was this. And the first person to attempt Salale eviction from their native land. No one ever. Taaddasa Badhaanee tokkicha kanan barreesse adreesii godhe. Namichi tokko silashii andaargee kan jedhan jira. Salaalee himareetti xiyyaaqennaa salaalee hizbi guddaa'e kan jiru waan tokko akka maxaafa irratti waa xiqqoo inni jedhe but from inni haqee biyya san qoratee nama meeqan lafarraa buqqa'ee nama meeqatu dhabee nama meeqatu hafee kan jedhu san chaalenjii isaan immoo argan gara Baalee kanatti onnoo jedhan gara Arsii kanatti yoo buqqa'an achitti immoo neetiif inni sanirra lafa namaarra qubatan. Achirratti rakkina isaan arge kana dokumentii qoyoo jiraate Taaddasaa Badhaaneeti. Yaa kana wanti isa beeksisu tokko kana outliers reject qoyoo biyya ormaa keessa galee ol'aansuu keessatti achi dhaqee baratee fuudhee private life jiraachuu hin danda'a ture birmadummaa uummata Mindanaa utiifatu lolu onnitee Mindanaa amma 5 years ago naashii ta'an 45 years ol'aananuu humni waraanaa Ameerikaa irra qubatee ajjeesee fixe. So Philippines keessatti biyya ormaatti fodololuu du'e sabuu kan. Yaa akkasitti du'e. Ogummaa Veetinaamiin bilisa ba'uu taatu du'e. Namichi immoo isaa wajjin inni ijoos immoo Veetinaamiin selebireetii ayyaana warra Veetinaam yoo bilisa argattu walitti makamtu. Noordiif Saawuziin walitti garagaltu achirratti selebireetii godhee Veetinaam Koominist Paartiin isa ayyaamee wajjin deemanuu gubatan akkas jedhanii gaa faayilii CIA akkasitti lafa kaa'a. Faayilii sana argachuu hin danda'amaa? Yeah, possible. Yeah, hin argamu. Interesting. Egaa kanuma har'aa fi kan qabnu namoota yaadachuu qabnu jennee hankaasne irratti haasofneerra. Akkuma durii jabaadhu galatoomii ulfaadhu siin jedha. Wanni itti dabaltu jiraate egaa itti dabali obbo Ida'oo. Mana malee wanni itti dabalu hin jiru garuu guruppii ol'aansoo Oromoo kana hojjennu adda bilisummaa Oromoo kanaa wajjin walitti qabna malee ummanni Oromoodha waan adda addaattiin kan waraanan jiru karaa Harar kana keessatti warra jaarraa fudhatti jiru ispeeshaalii Shaggar keessatti warra akka bilisummaatti qawwee qabatee kan loleen turre waa dubbachuuf Shaggar keessatti. Kana waa'ee sandaafaa disarmamentii san keessatti matoloqaa Xaafaa Dhaabaa matoloqaa Abbaba Jimaa matoloqaa Eggazuu Waaqee isaan biraa goree gara Abbaa Goree kanarra immoo matoloqaa Waaseen Tufaa warra akkanaa ta'anii kan giraajuweetii godhanii qawwee sandaafaa poolisii san saamanii kan ba'an warra akka Suraabeel Kabaa abbaan isaa Koloneel Kabaan hiriyaa Mangistuu Hayilamaariyaamii akkamitti akka Mangistuu irratti onni ba'ee akka du'e kana hundumaa hoolaannee warra matoloqaa Mokonnin Lammaa Damboobaa matoloqaa Mokonnin Lammaa waan jira ijoollee bichuutu danda'amaa kuni Shaggar keessatti akkamitti akka lolan. Moosisaa Kabbadaa kan jedhan ijoollee Wallaggaati garuu eessoo kana daadaasaa fuudhtuu Bota Masgeen kan jedhan Gaashaw Xurgubbaanaa qaba turee Shaggaritti guddatee isa warra akkasiin akkamitti akka lolan kana their military profile and jabnummaa isaanii gootummaa isaanii chaalenjii mootummaa Itoophiyaa tokko kan godha warra akkasii yoo kaafne gaariidha jedhetanii matoloqaa Abbabaa Jimaallee gaamma
Iddoo san keessaa bahee Kanaadaa galee PhD isaa hojjetee UNHCR representative ta'e Uganda keessatti ture. Inni immoo warra galaani. Hunasuma naannoo Aqaaqii warri isaanii. Namoonni kun akkasii kun history isaanii documented godhanii dabarsuun responsibility kana kan qabu namoota akka keessa ta'ee namoonni kun nama beekanidha. Namoonni baay'een emailidhaanis bilbilaanis warri na beekanis warri na beeknes na gaafatu. Ida'oo boruu nu'uu hin gargaarra maaf kitaaban barreessine jedhan. Mee asirratti deebii kenni maaliif kitaaban barreessine? Ammaa bakka 4-5 kuulii hojjedhaa kana kitaaban barreessu kan nama xurataa bahe yookaan immoo nama academic profile keessa galee waan beeku sana warra academic teaching especially science social sciences jira warra history warra sociology yoo ta'ani they can include into their curriculum. Curriculum barsiisan keessa university professor level yoo taatu curriculum mataa keetii baafattu. Approve goosifta. Then you can teach, then it's part of your daily career, then you can do that. Or else immoo retired isaatee xurataa baatee teessee mana library ooltee telefoonan biyyatti bilbiltee dhagaa gattesan kan ofirra hin beeka nama gaafattee akkasitti teessee barreessita malee kitaaba tokko konkolaataa 5 hojjedhaan. Xurataa kee haa eeggannu. Maa eeggattu beekan Oromoo guutee barreessaa malee hin. Kanuma dubbatu bichaa kanuma dubbatu duugoo beekaa kan hin dubbanne wallaalaa maa gootu. I'm just imparting, not sharing what I know. There are people who know better than me. Egaa akkasuma namoonni obbo Ida'oo kitaaban barreessine warri jedhanis deebii kana argatan jenna. Akkasumas immoo sababa adda addaatiin yoggaa yaadni wayii ka'ee siifan bilbilaa hin haasofnaa Ida'oo boruu odaa ulfaadhu kaa jiraadhu fayyaa ta'e. Nagaan ulfaadhu jiraadhu guyyaa goototaa kanas keessattuu yaadattee uummata Oromoof du'an kana yaadattee maqaan isaanii seenaan isaanii gaafatti isaa ta'u akka kan gaafattu gadi ulfaadhu. Kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne haguma kana ture dhaggeeffattoota keenya turtii hagammaatti nu waliin gootaniifis galatoomaa jenna. Torbee sagantaa itti aanuun haga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif hawwina. Nagaan.